Kanaafis nuyi matumaa abdii hin kutannu. Namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu. Gadi dhumaa yoo adeeme iyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa borii haara'aa in adeema. Rakkinni salphaan inni nuyi yeroodhaaf baannu kun ulfina bara baraa isa safaraa malee guddatu sanaa baachuudhaaf nu qopheessa. Nuyi gara wanta ijaan hin argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamu hin ilaallu. Wanti ijaan argamu yeroodhumaaf ta'a. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati jedha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti macaafa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 kaasee kan jiru dubbisee nagaaf araarri jaalalli waaqayyo waaqa jiraataa dachaa daddabalee isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaalatamtoota jaalannee shoo akkam jirtan nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa afaan qabaa bageeggamtanii gargaaramtanii yeroo sa'aatii kana keessanii warroonni haaraa gara mana jaalannee shoo dhuftan yuutuubii kana sabiskiraayib gochuudhaan laayik godhaati maatii jaalannee shootti makamaa isinii jechuun jaaladha. Warroonni maatii jaalannee shoo dhuftan taatan immoo viidiyoo kana yeroo jalqabdan laayik gochuudhaan jalqaba. Akkasuma mootummaa irratti koomantii barreessaa yaadanuuf ka'a jechuun jaaladha. Gooftaan baraa fi jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa viidiyoo isiniif hojjechuu tureera. Dhiifama isiniin jedha yeroo hundumaayyuu naaf galchaadha. Tolee egaa kutaa macaafa qulqulluu hamma dubbisee kana sababiin dubbiseef hin qaba. Yaada amma yeroo ammaa kana keessattuu miidiyaa irra deemaa jiru gara sagalee waaqayyootti yoo finne maal fakkaata kan jedhu dhufanii yaadicha qabadhee gara keessan dhufee innis egaa yeroo ammaa kana keessa obboloonni baay'een isaanii abdii kutannaa gurguddaa keessa kan jiranii fi akkasumallee gama lubbuu dhabuu yookiin immoo lubbuu isaaniitti irratti murtoo hin taane murteessatee jiran keessa jirra jechuudha. Isa kanaaf immoo maal inni furmaanne? Egaa yeroo baay'ee miidiyaa irratti yoo baane sababii kanaatiin duutee akkas ta'e sababii kanaatiin akkas ta'e jennee haasofna malee furmaanni keenya hoo maalidha? Nuu carraan kun guyyaa boriyyuu nu qaqqabe maal gochuu qabna? Akkamittiin jiraachuu qabna? Isa jedhuuni qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Egaa obboleettii keenya yeroo darbe karaa feesbuukiitiin lubbuun ishee boqattee of ajjeeste jedhanii nama tajjeesse jedhanii isa kana lawaal. Waaqayyoof hin dhiisa jechuudhaani. Sababni isaayyuu miidiyaa nuti fayyadamnu irratti wanta ija keenyaan hin argine tokko ofii of ajjeestu namni haa ajjeesu akkamittiin akka of ajjeeste ofii keenya bira hin jirru waan ta'eef waaqayyo maal haa godhu? Waaqayyo gumaa obboleettii keenya ofii isaatiif haa baasu jechuudha. Abbaan firdii qajeelaa eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Akkasuma mootiin namoonni baay'een keenya miidiyaa irratti yoo baane nama jaalatteeti nama isheen jaalatte sanatu ishee ajjeese akkasuma kana jenneetu qabeenya ishee nyaatee jenna jechuudha. Garuu ani viidiyoo garaa ilaaleen jira. Viidiyoon ilaale keessaa viidiyoo nama tajjeesee jira. Viidiyoo namaa miti ofiif hojjeestee jira. Viidiyoo mootiin namaattuu nama jaalatteetii maallaqa ishee irraa nyaatee jira. Viidiyoo mootiin lakki maallaqni ishee naannoo qarshii kuma akka iddoo diraama biyya Dubaayitti naannoo diraama 13,000 na harka jira. Reenfa ishee wajjiniin karaa biyyaa nan erga namni dhageen jira jechuudha. Kana hundumaa keessatti kamtu dhugaadha kamtu soba kan jedhu fudhachuudhaaf amma fakkeenya isaa amma fakkeenyaaf dhugumaan maallaqni ishee na bira jira jedhu sana na fudhadha jechuudha. Garuu akkaataa itti du'a ishee sana hin beeku. Kanaaf waan hin taane dubbachuudhaaf xiqqoo ishee na saalfachiisa waan ta'eef isa kana akkasumatti bira darbee dhugaa obboleettii keenya waaqayyoo haa baasu. Abbaan firdii qajeelaa waaqayyoodha. Waaqayyo firdii itti haa kennuuf jechuudha. Maatii fi firoota ishee akkasumallee hiriyoota ishee hundumaafiyyuu anaan dabalatee jechuudha jajjabina nan hawwa. Kanarraan kan hafe wanti nuti goonu hin jiru. Warra hafe mootiin wal oolchuu qabna. Erga obboleettiin kun boqattee ji'a kana keessatu namoota 4 jechuudha. Kan feesbuukii kee jalatti sheerii gochaa ture naannoo namoota 4tiin oliidha jechuudha. Kan isaanii hin deemna nu gaheera biyyi lafaa yeroo isaan jedhanii yeroo tokko piraankii natti fakkaachaa jechuudha. Maaliif jennaani piraankii namarratti godhaa jirra moo
sammuma keenyatu isa sana yaadaa jira moo akkasuma mootiin bakka yaaduma xiqqoodhaan bitamnee wanta sana akkeessaa jirra moo kan jedhuuf baay'ee gaafii keessa wanta nama galchuu danda'udha jechuudha obboloota koo. Wanta akkasii sana tokko jiini hamma keessa jirru kun ji'a akkamii akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. Jiini hamma keessa jirru kun akka Itoophiyaatti ji'a caamsaadha. Ji'a caamsaa kana keessa immoo namni kun akka barbaadetti isaa du'a akka barbaadetti aarsatu jira. Beektu jechuudha. Aarsaan ji'a kana keessa jiru aarsaa gimboota kana keessa ayyaana boorantichaa ayyaana itti jira jechuudha. Fakkeenyaaf akka maatii kootiitti jechuudha yoo isin fudhadhe. Ayyaanni kun dhiiga bare. Dhiiga dhangalaasuu bare jechuudha. Kanaaf dhiiga sanaan malee wanta biraatiin wanti ayyaanicha sana ayyaaneffatamu hin jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf obboloonni mootiin akka kanatti murtoo akkasii keessa abdii kutannaa akkasii keessa galan namoonni baay'een itti qoosu garuu ittiin qoosu jechuudha. Jaalatanii miti. Namni jaalatee abdii hin kutu obboloota koo. Tokkoffaa seexanni gaafa abdii nu kutachiisuu jalqabu maal godhaa? Maatiidhaan ergamaa, hiriyaadhaan ergamaa, obboleessaan ergamaa, obboleettiidhaan ergamaa, nu mataa keenyaan ergamaa. Kana hundumaanuu seexanni yeroo kamiyyuu nama abdii hin kunne keessaa seexanatu abdii hin kunne. Beekaa jechuudha. Seexanni hodoo waan fe'ee ta'ee abdii hin kutu. Karaa kanaan baatee karaa kanaan argachuun qaba. Karaa kanaan miliqxee karaa kanaan argachuun qaba. Siin jedhee guyyaa guyyaatti jechuudha. Ajandaan seexanni jireenya keenyaaf hin keenye gonkumaa isaallee hin jiru jechuudha. Ajandaa baay'ee nuuf kaa'ama. Wantoonni baay'een isaa wantoota nuti ijaan arginu duwwaa waaqayyoon galateeffanna miti yeroo tokko ta'u. Garuu wantoonni ijaan hin argamne kan waaqayyoo harka seexanaa jalaa nu miliqsaa oolu baay'ee isaatitu jira. Kanaaf Phaawulosii nuti matumaa abdii hin kutannu jedhe. Namummaan keenya inni bakka irratti argamu kuni har'aa borii gadi dhumaa yoo adeemeeyyuu. Namummaan keenya inni keessaa maalidha? Haareffamaatii adeemaa jedhe. Bakka namummaan keenya inni keessaa kan Kiristoosiin bitame. Lubbuu keenya irratti murtoo kennu. Lubbuun harka waaqayyoo keessa jirti. Lubbuun kan waaqayyooti. Lubbuu irratti murtoo kenninu jechuudha. Lubbuu irratti murtoo kenninu taanaan maal taana? Ibidda bara baraa galla. Lubbuun kun harka keenya keessa hin jirtu. Lubbuun harka waaqayyoo keessa jirti. Lubbuu harka waaqayyoo isuma harki waaqayyoo uume kana deebisnee maal gochuu hin qabnu wanjala irratti hojjechuu hin qabnu. Kanaaf nuti wanta ijaan argamu rakkina qabnaa heeyyee biyya lafaa keessaa amma jirrutti. Ari'atama qabnaa heeyyee biyya lafaa keessaa amma jirrutti. Hundumti keenya osoo baasnee keessa keenya qormaata dabarsine walitti himnee bakka kan gootitu caala ta'aa laata. Kan gootitu caala ta'aa laata jettanii bakka kan nama sana akkasaa laata kan kiyya lakkaa xiqqaadha jettanii itti galateeffachuu dandeessu jechuudha. Yoo baanee ilkaan hin kofallee, yoo baanee uffata bareedaa tokko uffannee suura keenya gadhiisne waanuma nutti tadalaaddalee jiru. Waanuma nuuf tolee jiru fakkaata jechuudha. Garuu miti. Beektuu ririmni muka nyaata. Ririmni muka nyaata. Keessi namoota baay'ee akka kanatti kan nyaatamee dhume ta'uu danda'a jechuudha. Garuu maalidhaa? Kiristoos ilaallee abdii horanna. Abdiin nuti abdannu wanta ijaan argamu miti. Wanti ijaan argamu kan yerooti. Yeroodhaaf akka itti fayyadamnuuf nuuf kenne. Yeroo baay'ee namoonni hamma kana gochaa jirru mootiin namoota dhaloota fakkeenyummaa gaarii kaleessa argisiisaa turan. Namoota kaleessa namoota gorsaa turan. Namoota akkasiiti jechuudha. Seexanni immoo namoota akkasii kana maal godha? Qaanessuu barbaada jechuudha. Maaliif kaleessa namoota fuulduratti fudhatama argatanii jiru. Har'a immoo dhaloonni kun boru furmaata dhaloota fakka hin taaneef maal godha? Bakka sammuu isaan irratti caanaa baay'isaa jechuudha. Kanaaf warroota akkasitti qoosuu hin qabnu tokko waaqayyoon kadhachuu fi qabna. Lammaffaa akka sagalee waaqayyootti gorsuu qabna. Dhaloonni kun ija isaanii wanta biyya lafaarraa akka kaasan. Obboloota koo mana yeroodhaaf, makiina yeroodhaaf, wanti hundumtuu yeroodhaaf keessa jiraanna bara qusaaqusii kana hundumaa dadhabbiin nuti amma biyya hambaatti halkanii fi guyyaa irriba dhabnee of jijjiirra jenneeti miti. Kana hundumaayyuu guyyaa tokko kan badu jira. Argitanii jirtu namoota baay'ee mana isaanii jalaatii akkamitti diigamaa akka ture jechuudha. Baay'een keenya mootiin jaran akkasii nu gahuu danda'a. Hin beekamu jechuudha.
Gaafa kunis dhufe mootiin Kiristoositti matumaayyuu abdii kutuu hin qabu. Bakka jireenya keenya keessatti waan haaraa godhe. Wanti yaada waaqayyootiin ala jireenya keenya keessatti ta'u tokko illee hin jiru. Sinittan himaa jechuudha. Hundumti isaayyuu wanti jireenya keenya keessatti guyyaadhaa gara guyyaatti raawwatu yaada waaqayyootiin ta'a. Yaada waaqayyootiin ala jireenya keenya keessatti maalidha? Wanti tokkollee hin ta'u jechuudha. Kanaaf maal gochuudha? Abdii qabnutti gammadaa, rakkina immoo hobsaa, waaqayyoon kadhachuutti maal gochuudha? Cimuutii qabnaa jechuudha. Gaafa rakkinni nutti dhufe sana seexanaan walii gallee harka kenninee kadhannaa dhiisnee teenye yoo ta'e, seexanni karaa sanaan tokkoffaa kadhannaa akka dhiisu, macaafa qulqulluu dubbisuu akka dhiisu, waaqayyo irraa akka fagaanu, sagalee isaarraa akka fagaanu nu gochuudhaan maal gooti? Abdii nu kutte jechuudha. Gad nu teessiste jechuudha. Nuti immoo maal gochuu qabna? Taa'uu hin qabnu gadi. Gaafa seexanni dhufee xibbee taphatu naannoo keenya Iyyoobiin argame. Iyyoob waaqayyo koo beekatiif eeyyama kenneef seexanaaf. Ilaala. Iyyoob amanamummaa isaa dhiiseeraa? Dhiisne. Raammoonni qaama isaa keessa yeroo nyaattu haati manaa isaa dhiisitii du'e waaqayyo kuni maal si godhe? Ati amma yoomitti gowwoomtaan hin lakkeen? Dubartittiin nana maaf akkas jettaa? Ani waaqayyoon hin dhiisu. Waan gaariis waaqayyootu kenne, waan hamaas immootiin isumatu kenne fudhachuun nuuf taa'e. Ilaala, yeroo baay'ee nuti jireenya keenya keessatti waan gaarii duwwaa waaqayyo irraa eeguu barbaanna. Wanni hamaan gaafa nutti dhufe immoo dafnee ta'u bakka iddoo gadhiisnee deemna jechuudha. Dafnee iddoo gadhiisnee deemuuf hin qabnu. Seexana abdii kutachiisuu qabdu isinis jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni seexanni humna hin qabu, seexanni akkasiidha jedhan. Seexanni egaa akkas hin ta'in himaa dhaloota abdii kutaa irra. Seexanni humna qaba. Tajaajila akka sanattis hin tajaajilu yoo argitan jechuudha. Seexanni humna hin qabu, seexanni humna qaba. Garuu humni isaa aboon nuuf kenname hin caalu, aboon nuuf kennameera Yesuus Geetaanu. Aboon nuuf kennameera Yesuus irraa. Kanaaf maalidha? Aboo fi humna. Humna keenya immoo yeroo hundumaayyuu haareeffachuudhaan, irratti haara'uudhaan, wanta aduu gadii kana tuffachuudhaan. Akkasuma maatiin, obboloota biyya hambaa jedhu anaan dabalatee jechuudha. Yaada tokko maatiin osoo isin jijjiiraa jirtu, osoo maallaqa isin ergaa jirtu, osoo isiniif akkas gochaa jirtu, hoggaa amma kanaa hojjettee maal godhatte? Isheen garuu qaawwa keessan duuchaatti. Hoggaa amma kanaa hojjettee waan tokko hin qabdu. Isheen garuu maal gochaa jirti? Kaanii mana ijaaraa jirti. Kaanii kaan gochaa jirti. Kaanii kaan jechaa jirti. Akkasiin namaa gadi hin taaneef jechuudha. Kanaaf yaaduutii qabdu jechuudha. Maatiin yaaduu qaba. Obboleessi yaaduu qaba. Dargaggummaa isaatiin immoo obboleettiitti ba'aa ta'uu hin qabu. Gadi ba'ee hojjechuu qaba. Uumaa hojii hojjedhaa baqa. Umurii dargaggummaa keenyatti gooftaadhaaf akka hojjennu, hojii humni akka hojjennuuf nuuf kennameera. Macaafni qulqulluun namni hin hojjenne maalidha? Of gidduudhaa baasaadhaan warra Tasalonqeetiin Phaawulos. Of gidduudhaa baasaa of gidduun teessisinaa jedha. Namoota hin hojjenne. Isinitti makamee sin wajjin hin jiraatin jedhaan ture. Namni hin hojjenne. Hojjechuutii qabdu jechuudha. Obboleettii keetti ba'aa taate mataa dhukkubbii. Isheen immoo gaafa hojjettee kanuma qabdu sanaan nan gala gaafa jettu abdii kutannaa maallaqni ishee biyya hin jiru. Hin balleessitu. Hin nyaattu. Piliis. Waliif yaaduun gaariidha. Waliif haa yaadnu. Waliif yaadnee laga walaa ceesisnu. Obboleettiin keenya sababii keenyan hin du'in. Obboleessi keenya sababii keenyan hin du'in. Dhaloonni sababii keenya abdii kutatee karaatti hin hafin. Maatiin akkas gochaa jirtan jechuudha. Obboloonni mootiin biyya hambaa jirtan ammas irra deebi'een jira abdii hin kutina. Ilaa gooftaa Yesuus Kiristoos koo mana abbaa kootii keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Iddoo sana immoo isiniif qopheessuudhaan nan deema yoo deeme isinii wayya. Iddoo sanatti ani maalan godha ofitti as fudhaadhe. Isa kana abdanna nuti bakka walumaa galatti. Abdiin ijaan argamu abdii miti.
Abdiin ijaan hin argamne garuu maalidha? Kan bara baraati. Hundumaa yeroof itti fayyadamna. Waan ittiin jiraannuu fi waan keessa jiraannu nu qabaannan maalidha Phaawulos? Nu gahaa jedhe. Garuu nu gahaa hin jennu. Kan qabnuun nu gahaa, qoramuun immoo dirqama. Waaqayyo gaafa nu qoru immoo nu barsiisuuf malee nu balleessuuf miti. Waaqayyo kan nu qoruuf nu ilaaluuf malee gonkuma jireenya keenya balleessuuf miti. Kana beekuu qabna jechuudha. Waaqayyo nama balleessuudhaaf nama qoree hin beeku. Waaqayyo nama barsiisuudhaaf garuu nama qora. Karaa ittiin immoo qorumsa keessaa baanu nuuf qopheessadha Phaawulos Qorontos keessatti. Karaa ittiin qorumsa sana keessaa baanu Waaqayyo maal godha? Waaqayyo karaa nuuf qopheessa. Waaqayyo waa namaadhaaf nuuf qoru. Kanaaf maal ta'uu qabna ree? Qorumsa obsuu qabna jechuudha. Qorumsa obsuu qabna. Amantiin keenya ilaalamuudhaaf ammam akka Waaqayyoof keenya wanta guddaa isinitti kennama taanan immootiin wanta guddaatu harka keessanirra jira taanan immootiin maaliif Waaqayyo wanta guddaa adaraa guddaa isinitti kennee jira taanan akka boru isin sabaaf taatan diinni immoo beeka jechuudha. Akka isin boru hojii diinaa sana diigdan diinni immoo beeka jechuudha. Kanaaf maal gochuu barbaada? Asumatti xibbaa xibbee isin irratti taphatee abdii isin kutachiisee golatti isin deebisee namarraa adda isin baasee kophaa teellaa akka teessan isin godha jechuudha. Isa tokko kana hojjeta seetan. Abdii kutachiisan tokkummaa obboloota keessaa baasee kophaatti baqa. Ati kophaadhaa. Kana booddee naman taatu, naman walitti makamtu, akkasin taatu jedhani kana booddee maal ta'a namni suni bakka osoo hin beekin Kiristoosin dhiisaa, osoo hin beekin jaalala Kiristoos keessaa bahaa adeema jechuudha. Oomtinuuyyuu jaalala Kiristoos irraa adda isin hin baasin. Eenyutu jaalala Kiristoos irraa adda nu baasa jedhe Phaawulos? Iyesuus gooftaadha. Gidiraadha moo? Ari'atamuudha moo? Beela moo? Eenyutu jaalala Kiristoos irraa adda nu baasa? Homtinuu jaalala Kiristoos irraa adda nu baasin. Kanaaf jabaadha. Abdii hin kutinaa. Abdii kuteettanii immoo miidiyaa kan irrattuyyuu hin barreessinaa. Ila rakkina keessanii of keessatti qabadhaa. Eenyuttuu hin himatin haadhoo koo. Obboleetti obboleessa keessatti hin himatin. Rakkina koo nan himadha namni naaf hubata. Gaafa mootiinii miidiyaa kanarratti wantoota baay'ee isaa barreessinee gadhiisnu namoota lamatu bukkee keenya jira. Nama bifa lama jechuudha. Tokko gaafa nuti rakkina keenya sana barreessine bakka nagaatti inni waa tokko barreessinu yookiin immoo bakka kufaatii sammuu keenya keessa tuulame gadi baasnee too barreessinu seexanni nu kuffisa jechuudha. Gadi baasnee barreessinu bakka isheen akkas baabadduuyyuu kan jedhee sirratti galateeffatu dhabamu. Kan immootiinii siif dhiphatu dhabamu. Kana hundumaa keessatti rakkina kee sana baastee dubbachuun filannoo kee yoo ta'e gaariidha obboleetti. Baastee dubbachuu dhiisuu jechuudha. Dhiisuun filannoo kee yoo ta'e gaariidha. Yoommoo nan dubbadha inni namoota murtaa'aa namoota itti dhiyaachuu dandeenyu namoota yaada keenya nuuf hubachuu danda'anitti dhiyaannee dubbachuudha. Kanaan ala garuu callisuutu furmaata. Callisuu keessatti immootiin waaqayyoon kadhachuutu furmaata. Waaqayyotti yaada keenya sana dhiyeessutu furmaata. Gooftaan baraaf jireenya keessa na eebbisu. Kanaaf abdii hin kutinaa jechuun barbaada. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Shaaloom turtii gaarii qabaadhaa. Obsaa Yesuus hin dhufa. Yesuus balbalarra ga'eera. Biyya lafaa keessa amma jirrutti rakkina qabna, ari'atama qabna. Ani rakkinicha moo'eera jabaadhaa jedhee deeme waan ta'eef jabaadhaa.